Ashama harkaa fudhee jaallatamtootaaf kabajamtoota Kamal Miidiyaa jalatti argamtan nageenya koo bakkaaf lafa jirtanutti sinaa qaqqabu guyyaan har'a guyyaa addaati jechuudha. Yeroo kamiyyuu jechuudha. Sagantaan keenya sa'aatii kanarratti kan qophaa'u wantoota addaa qabannee kan dhiyaannudha jechuudha. Jireenya ilma namaa keessatti wantoota barbaachisoo ta'an keessaa jireenya ofii ijaarrachuuf namoonni maal akka nama barbaachisu namoota akka barbaachisuuf wantoota barbaachisaa ta'e nu bira kan argatamudha jechuudha. Galgala sa'aatii kanarratti akka nu eeggattan abdii guddaan qaba. Hundi keessanuu share gochuu hin dagatinaa akkasuma subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa akka har'amoo wanta addatii tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee dhufeetan jira jechuudha. Wantoota jireenya keenya keessatti nu barbaachisan keessaa wantoota baay'eedha. Namoonni wantoota baay'ee wallaaluudhaan baay'een rakkataniitu jiru jechuudha. Akkasuma hojjettoonni network marketing selling industry warroonni hojjechaa jirtanullee namoonni hojii biraa hojjechaa jirtanullee jireenya keessan akkamitti akka ganabbaatanu battalaan isiniif qabadhee dhiyaadhee dhufeetan jira jechuudha. Akkasuma namoota nama cimaa nama jaallatamaa kan ta'e jechuudha. Keessumaa addaa qabadhee gara kanatti dhiyaadhee dhufeetan jira. Battalumaan gara waltajjiitti. Eshi galatoomisin jechuun jaalladha. Egaa sagantaa keenya har'aa baay'ee bareedaa fi baay'ee mi'aawaa kan ta'e akka waliin dabarsinu abdii guddaan qaba. Hundumti keessaniyyuu yaadaaf qalbiin hanga xumuraatti akka nu hordoftan abdii guddaan qaba. Egaa turtii addaa fi turtii baay'ee bareedaa, turtii baay'ee mi'aawaa kan ta'e kana wajjin dabarsinudha. Akkasumas immoo jiruu keenya keessatti wantoota nu barbaachisu ilmi namaa kamiyyuu addunyaa kanarra kan dhufeef ilmi namaa kamiyyuu jijjiirama ni barbaada. Garuu jijjiirama haa barbaadu malee kallattii ittiin jijjiiramu sana qabachuu qaba, beekuu qaba, sirriitti hubachuu qaba. Hubate taanaan bakka kamiyyuu ga'uu danda'a ilmi namaa jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanatti akkuma yeroo ammaa kanatti gaa sooshaal miidiyaan garaagaraallee babal'atee beekamee ni jira. Social media yeroo ammaa kanatti immoo fayyadamaa jira moo fayyadamaa hin jiru kan jedhu dhaamsa xiqqoo isinii dabarsuun barbaada. Yeroo ammaatti wanta isinii dhaamuu barbaadu wantoota 10 wayii jira. Wantooti 10 kun sirriitti kana hordoftan abdii guddaan qaba. Inni tokkoffaan hojii amma hojjechaa jirru kana caalaa hojjennee bu'aa argachuu dandeenyu ni jira. Sanatti yoo fayyadamne taane hojjennee argachuu ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraa kan hamma argannu caalaa sirriitti argachuu kan dandeenyudha jechuudha. Kan hamma argachaa jirru kana caalaa hojjennee argachuu dandeenyu ni jira. Kanaaf itti fayyadamuu ni dandeessu jechuun barbaada. Inni kan biraa qabeenya dhaabbataa ijaaruu kan jedhudha. Qabeenya dhaabbataa ijaaruun ni danda'ama. Yeroo ammaatti dhaabbata mataa isaa ta'uu danda'e dhaabbata addunyaalessaa kan ta'e isinillee keessa isinii buusuun barbaada. Yeroo ammaa dhaabbata network marketing business direct selling industry yeroo ammaa hanga biyyoota 196tti beekame namoonni hedduu namoonni biliyoona 60 ol kan keessatti milkaa'anii jiran ni jira. Qabeenya dhaabbata kana ijaarree dhaabbata kana wajjin milkaa'uun kan danda'amu jechuudha. Inni kan biroo inni sadaffaan dhaabbaticha guddaa kana yoo eegallee leenjisaa biyyoolessaa fi leenjisaa addunyaalessaa illee ta'uu ni dandeenya. Kana jechuun barsiisaa jechuudha. Gaafa barsiisne ofii keenya gaafa baranne gaafa barsiisnu bu'aa guddaa qabna. Namoonni hedduullee sabni keenya lammiin keenya sababa keenya jijjiiramee waan gurguddaa argachuu ni danda'a. Seenaa hiyyummaa injifachuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biroo jechuudha. Inni kan biroo daldala nama dhala namaa gargaaruu ni dandeenya addunyaa kanarratti jechuudha. Yeroo ammaatti akka addunyaa kanatti akkuma beeknutti hiyyummaan baay'atee ni jira. Osoo hiyyummaan hin jirreeyyuu biyya keenya wanti nu baanuuf jira. Wanti nu baanuuf tokkollee gonkumaa hin jiru. Hiyyummaa sana injifachuu kan dandeenyu jechuudha. Inni kan biraa seenaa hiyyummaa injifachuu dandeenya. Hiyyummaa balleessinee gara durummaatti wantoota nu deemsuu kan danda'udha. Har'a
Iyyummaan akkuma babal'atee jiru biyya keenya irratti rakkootonni garaagaraa namoonni hedduu barumsa baratanii xumuranii waggaa meeqa waggaa 10 waggaa 12 aarsaa hedduu kaffaluudhaan baratanii xumuranii sanaan booda immoo ergii caarraan jara hin geenye kan lafataa jiran baay'eetu kan jiran jechuudha. Kanaaf iyyuu caarraa kanatti fayyadamuudhaan namni kamiyyuu guddaadha xinnaadha osoo hin jenne musliima kiristaana osoo hin jenne namni kamiyyuu jijjiiramuu danda'a. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna kanuma dhaamsi keenya. Tole guddaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Waan hedduu akka irraa barattan abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa keessumaa keenya guyyaa har'aallee guddaa galatoome jechuun hin jaalladha. Akkasuma jechuudha hundi keessaniyyuu immoo subscribe share gochuun dagatinaa. Warroonni Kamaal miidiyaa jalatti argamtan jechuudha hundi keessanuu yoo guyyaatti jechuudha sa'aatii kana jechuudha yeroo kamiyyuu sa'aatii kana sirriitti nu argachuu ni dandeessu. Hundi keessan yoo isinitti tole subscribe gochuun hin dagatinaa. Turtii gaarii